guddina hojii barqiyyaa akkuma jirtanitti yeroo guddina argattan barqiyyaa jedhama jechuudha. yeroo hojii mawaadal amal mawaadal shagol yookiin mawaadal amal hojii guutuu dawaam kaamil full time jechuudha. kun hojii yeroo muraasa yookiin part time dawaam juzgii hojii gadhiisuu istiqaal hojii gadhiisuun barbaada jechuu yoo barbaanne abii istiqaal shogol jechoota muraasa kanneen fayyadamtanii bakka hojiitti dubbachuu dandeessu. garuu jechoonni barnoota kana keessatti wanti isin ibsuu barbaadu kun naannoo oofisii minamina namoota hojjetaniifidha kan inni barbaachisu. kan biraa immoo ittiin deebi'ee isinii dhufuun jaalladha. kanaaf kanarraaf qabadhee isinii dhufe kana fakkaata. galatoomaa isinii jechuun barbaada. nagaan naaf turaa. baay'ee galatooma nagaatti.